Yeroo hedduu sa'aa diimaa kana onlaayinii irratti ni agartan ta'a. Hiikkaan isaa maali? Maaliif akkanatti yeroo hedduu onlaayinii irratti deddeebisanii agarsiisan? Namni sa'aa kana haalaan fardeessee yeroo hedduu onlaayinii irratti deddeebisaa jiru Yahudaadha. Yahudoonni sa'aa diimaa kana akka addunyaa injifachiisutti waan ilaalaniif yeroo hedduu sa'aa diimaa kana fardeessanii barbaadan. Sababaan isaa ta'u? Sababaan sa'aa diimaa kana barbaadaniif kitaaba isaanii Tawraa fuula 19 irraa fudhatanii itti fayyadaman. Yeroo dheeraa dura Yahudoonni sa'aa diimaa kana barbaaduuf addunyaa kana guutuu bakki isaan hin dhaqinii fi bakki isaan yaadaan hin barbaadin hin jiru. Dhiyeenya kana garuu Ameerikaa fi Israa'el keessatti mul'achuun waan haaraa raajii ta'ee argame. Sa'aa diimaa kana paaraadummaa jechuun yaaman. Akka isaan jedhanitti faayidaan isaa yeroo Nabi Muusaa fi Nabi Haaruun addunyaa kanarratti Rabbiin nabiyyoota godhee ergate san Israa'eloota yeroo san jiraniif Nabi Muusaan akkana jechuun ajaja dabarsan. Sa'aa diimaa kana bakka waaqeffannaatiin alatti qalaadha, gubaadha, gubataa isaatitti damma dabaluudhaan ergasii isa gubataa sun daakuu isaa bishaan itti dabaluudhaan wanta daakuu fi bishaan san jalaa ba'u ammoo fuudhaadha namoota xuraa'oodhaan yookaan namoota yakka hojjetan cubbuu waaqaa hojjetan isa saniin qulqulleessaa'ii kitaaba Tawraa keessatti nu ajajee jechuudhaan sa'aa diimaa kana yeroo hunda barbaadan. Akka kitaaba Tawraa isaaniitti Rabbiin seera kana kan buuse namoota hunda qulqulleessuufi jaan iddoo waaqeffannaa isaanii teempel akka qulqullaa'uufi jedhanii amanu. Yahudoonni Ziyoonistii fi Ortodoksiin Juushii mana amantaa isaanii waaqeffannaa dursan deebisanii ijaaruudhaaf waaqeffannaa sadaffaadhaa sa'aa diimaa kana akka dirqamaatti ilaalan. Duraan sa'aa diimaa kana addunyaa guutuurra barbaadaa waan jiraniif ammoo Ameerikaa fi Israa'el keessatti argamuun isaa akka raajii Israa'elootaa yookaan injifannoon isaanii tan yeroo dheeraa akka deebitetti waan ilaalaniif paartiin Ziyoonistii akkasuma warroottan Juushii Ortodoksiidhaa fi rabbaaniin isaanii hedduu gammadan. Mallattoo sa'aa kana argachuun isaanii akka injifannootti yookaan akka waan masiihiin deebi'ee dhufetti hedduu gammadaa jiran. Rabbaanii fi Ziyoonistiin Juushii bara injifannoo Israa'elootaa jechuun hedduu gammadan. Kanaaf uummata Filistiin irratti injifannoo isaanii agarsiisaa jiran. Waaqni keenya bakka duritti nu deebisee jira jechuudhaan hammeenya amma dalagaa jiran kana akka injifannoo Israa'elootaatti waan ilaalaniif hammeenya dalagaa jiran. Sa'aa diimaa kana Riid Heeyfar jaanii yaaman. Akka kitaaba isaanii Tawraa keessatti galmaa'ee jirutti sa'aa diimaa kana qulqullummaaf Rabbiin nuuf kennee jaanii amanan. Aadaa isaanii tan dursan oofaa jiranii jechuudha. Rabbii waa'ee Yahudootaatii fi sa'aa kanaa yeroo dubbatu Quraana keessatti suuratul Baqaraa suuraa lammaffaa aayaa 167 hanga aayaa 171tti akkana jechuun dubbate. Nabi Muusaan alayhi salaam ummata yeroo san yakka hojjetaniif sa'aa yookaan loowwan fidanii akka of qulqulleessaniif ajajee ture. Yeroo saniis namtichi gartee du'e kan isaan ajjeesan san dhiigni isaanii bahaa jechuun dubbatan. Garuu sa'aan diimaa, adii, gurraachaa yookaan ammoo diimaa qofa ta'uu qabaa jee dirqamni kenname hin jiru ture. Sababni Israa'el yeroo hedduu sa'aa diimaa kana barbaadduuf sababaan Israa'eloonni yeroo hedduu Quraana keessattis, Macaafal Quddusii keessattis, Tawraa isaanii keessattis, Tanakaa keessattis kitaabota baay'ee keessatti Israa'eloonni yakka waan hojjetaniif ajaja Waaqayyoo yookaan ajaja Rabbii waan didaniif cubbuudhaa harka isaanii jira jechuudhaan dubbatu Rabbiin. Kanaaf cubbuu isaanii sanfirraa dhiquudhaaf jecha kitaabni isaan itti amanan Tanakaa waan ta'eef seera Tanakaa sun hordofanii cubbuu yeroo hedduu Waaqayyoo qaalii isaa diduudhaan nurratti raawwatame kanaaf dirqama kana fudhannee ajaja Waaqayyoo kana fudhannee cubbuu keenya firraa dhiquu qabna jechuudhaan sa'aa diimaa kana barbaaduu eegalan. Cubbuu isaanii firraa dhiquudhaaf sa'aa diimaa osoo hin taane karaa Rabbii garagalanii amantii Islaamaa qabatanii qulqullaa'anii tawbaa karaa Rabbii deebi'uudha feesisa. Rabbii yeroo waa'ee tawbaa suuraa 66 aayaata 7 irratti yaa warri Rabbitti amantan dhugaadhaan karaa Rabbii deebi'aa tawbaa qulqulluu karaa Rabbii keessanii deebi'aa jaa. Odoo sa'aa hin taane, odoo muka gabbaruu odoo hin taane, odoo nama gabbaruu odoo hin taane tawbaa qulqulluu karaa Rabbii keessanii deebi'aa tawbaa dhugaa hin jaa. Kanaaf tawbaan keenya karaa Rabbii deebinee tawbaa keenya qulqulluu karaa Rabbii keenyaa godhuu qabna. Yakka hojjennee fi badii keenyaaf katti gaafatamnu yoo ta'e Rabbii keenya qofaan nu gaafata. Kan tawbaa deebinuufis yoo ta'e karaa Rabbii keenyaa qofa ta'uu qaba. Kanaaf tawbaa keenya karaa biraatitti ta'uu hin qabu. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti fi amaanillah.